Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtan isin haadha qabu. Daawwattoota hordoftoota keenya oduu ammee isiniif qabna. Oduun ammee nuti isiniif qabnu yeroo ammaa kanatti mootummaan yookaan Abiyyi Ahmad raayyaan ittisa biyyaa ammallee TPLFin barbadeessee Maqalee keessaa yaasee Maqalee qabatee jira. Oduun jettu deemamaa jira miidiyaa kanarratti. Akkasumas oduun kun kan qabatamaati moo kan sobaati kan jedhu ragaa wajjin isin biraan kan geenyu ta'a. Injifannoo woboo dabalatee odeeffannoo gama dhumaati irratti aartistii Jaakii Gosee sirba Oromoo qabatee dhufuu irratti qeeqa kan kaase eenyudha? Maaliif kaa'ame qeeqni kun kan jedhullee isin biraan gaa jechuudha. Na hordofaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti ji'oota 8 darban TPLF yookaan wayyaanee fi raayyaan ittisa biyyaa lola hamaa adeemsiseen Maqalee keessaa guutuutti ari'atee bosonatti isaan galchee ture. Injifannoo ji'a 8 booda deebi'anii Maqalee to'atanii Maqalee qofa osoo hin ta'in naannawaa gara Affaarii fi Amaaraa hedduullee akka to'atantu haasa'amaa ture, argaa ture, qabatamaan laalaa ture. Guyyoota muraasa kana garuu qeerroo dabalatee humna addaa poolisii Oromiyaa fi gargaarsa mootummaa naannolee garaagaraa irraa mootummaa walitti qabatee qeerroo yoo jennu kan namoota fedhiin deemantu keessa jira. Namoota mootuu dirqamaan deemantu jira. Kanaaf qeerroo jechuun dirqama nuti ta'e. So haala san keessatti lolli bifa haaraan ammallee wal qabe jechuudha. Lola wal qabe kana keessatti haalli hammaatatuma dhufee hin xiqqaanne akkuma argitan namni hedduu rashanamee namni hedduu dhumee kun dachee nyaatee kun booji'amee haala akkasii keessa ture. Fakkeenyaaf humni addaa poolisii Oromiyaa kan deeme guutuutti odoo tokkochi keessaan deebiin booji'amee jechuudha. Akkasuma qeerroon akka salaa kan deeme hin jiru hin arginelleedha. Leenjirra jiran natti fakkaata. Milishaa Amaaraatii fi poolisii naannolee garaagaraati jechuudha. Guyyaa kaleessa fideen gaddaa miidiyaa kanarra kan guute mootu injifannoo biltsiginnaa jedhu. Injifannoo jedhu ijoolleen biltsiginnaa. Injifannoon isaanii suni qabatama moo miidiyaa qofarratti kan jedhu haqa hawaasaan biraan ga'uun dirqamaa nutti ga'eef isin biraan ga'uuf deemne jechuudha. Akkuma beekamutti guyyaa deengaddaa Geetaachoo Raddaa miidiyaa irratti haasaa boombii fakkaatu kana biltsiginnaadhaan dhahaa ture. Adeemsa haasaa isaa saniif biltsiginnaan takkatti hin deebii itti kennuu hin dandeenye sodaadha. Taayyeen bichaatti qoso sodaachaa isumaayyuu afaan Oromoo qofaan deebii deebisee jechuudha. Akka waan Geetaachoon afaan Oromoo danda'u malsimitti Geetaachoo afaan Oromootti hin deebisu. Kuni maal argisiisa? Sodaa argisiisa. Osoo kuni miidiyaadhaan akkatti sodaatan lafatti injifannee Maqalee baasnee bosonatti ammas deebisnee Maqalee to'anne jedhanii kaadiroota isaaniitti xiqqoolee erganii haasaa jiran. Dubbiin jara kenna dhugaan jirtu garuu akkasii miti. Dhugaan jirtu ammallee ka deeme achitti biyyee nyaachaa jira. Jarri inumaa Affaariin asiixee guututti to'attee jirti. Mootummaan naannoo Affaar Finfinnee jira. Sa'a ammaa kanatti mootummaan naannoo Affaar Finfinnee teessoon isaa Affaari garuu immoo deebi'ee Finfinnee jira amma jechuudha. Kijiba biltsiginnaan oofaa jirturraa bilisa ta'a. Wayyaaneen Maqaleedhaa baate wayiituun jirtu inumaa Maqalee 4 kiilootti dhufaa jirti wayyaaneen. Haa dhuftuu miti. Kireeditii lafa jiru dhugaa lafa jiru sinitti himaa jiraan. Wayyaaneen 4 kiiloo akka galtuun barbaadu. Garuu dirqamaan osoo ani fedhin hojii ofiitiin seenaa jirti jechuudha. Kaadireen kijibdee isin dogongorsiisaa jirti. Maqalee wayiititti wanni deebi'an hin jiru. Maqalee keessa jiranii dheengadda akkuma isin argitan san ministirii gurraacha kaatee istiidiyoo ofiititti deebi'ee dhukkee irraa kaasaa oolee Abiyyiin jechuudha. Namni takka deebii ittiin deebisne sodaatan. Silaa lolli kun akka lola cimaa ta'een argitan. Mootummaan silaa deebisuu danda'u wit sodaate tokkochi isaan dubban. Yoo dubbiin an dubbadhe soba ta'e jedhe namni tokko as bahee haa dubbatu jedhe namni tokko as bahee fi deebiin deebisneef hin dubbanne jechuudha. Kana qofaa miti ammas balaan biraatti dhufaa jira. Balaan itti dhufaa jiru maa inni Ameerikaan dippiloomaatota isaanii gargaarsa akka Tigraay hin ga'uuf kallattiidhaan Itoophiyaatti ergaa jiran namitti takka jechuudha. Namitti wayii dippiloomaatii Ameerikaati kallattiidhaan dhiibbaa Itoophiyaa irratti godhuudhaaf mootummaa Itoophiyaatti xalayaa barreessanii amma achi deemaa jirti jechuudha. Dippiloomaatii jechuun immoo nama Ameerikaan ergitu. Ameerikaan ergitee namni takka tuquu hin danda'u. Mootummaan abbaa fedhee dhoorguu hin danda'u. Humna addunyaati waan ta'eef gara barbaaddu Maqaleedhaatti barbaaddu Finfinneetti barbaaddu bakka baay'isawee waan isin beektan namni paaspoortiyyuu waan biraadhiisi paaspoortii Ameerikaa qabu bakka fedhe deemuu danda'a waan biraadhiisi mukaan warra aangoo qabu warri dippiloomaatii amma isiniin jedhu kana dhiisi paaspoortii Ameerikaa qabaatte biyya barbaadde deemuu mirga guutuu qabda jechuudha. So dippiloomaatiin kun amma dhaqee dhiibbaa BBC afaan Oromoo jala dhaqaa laala yoo isin sobe BBC afaan Oromoo dhaqaa laala. Dippiloomaatiin kun kaayyoon isaa akka BBC afaan Oromoo dubbatetti dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti gochuudhaaf sababni isaa
nyaanni midhaan nyaataa UN-dhaan akka kallattiidhaan Tigraayin ga'uu fi gargaarsa adda addaa akka isaan dhaqqabuuf kan haala mijeessitu ta'uuf deemte jechuudha. Kana jechuun maal jechuun nyaata kanuman seenaa yaa jira kenna. Dubbiin siyaasa. UN kan fe'aa jirtu miti. Nyaatas fe'aa jirti. Kaanis wajjin itti fe'aa jirti rasaasa. Gargaarsa adda addaa humna taatee fi paaworii taatee fi ol deebisuu barbaaddi. Maaliif wayyaaneen Ameerikaadhaan ergamti. Abiyyi Ameerikaa ergamuu dide. Faallaa ta'e dubbiin. Wayyaaneen gaaf duraatis Ameerikaa ergamtee Mangistuu Hayilamaariyaam ari'attee 4 kiilootti tarte. Ammallee mootu afaan isaaniitiif hojiin isaanii tokko tureemi. Ameerikaan mootu wanni isiin barbaaddu guddaan addunyaa kanarratti nama isii ergamu akkatti harkarratti baadhattee deemti maa abbaa fedhan ta'an. So sababa kanaatiif amma dhiibban hangana ga'u irratti ga'ee jira jechuudha. Hololli jarri wayyaaneen maqalee baate jedhu suni mee walumaan laallaqaa. Garuu wanta amma jiru hin jiru. Yoo baatellee nuti dantaa keenyaa miti garuu ammaaf wanti bahee hin jiru kijiba guddaadha jechuudha. Kuni kanuu fakkaata akkuma beekamutti ABO'n immootu hoogganaa ofii erga jaalmarroo godhate hoogganaa waliigala dura jaalmarroon hoogganaa zoonii kibbaat ture. Hoogganaa waraana zoonii kibbaat ture. Amma garuu hoogganaa waliigalaa ta'ee shuumamee jira jechuudha. Guyyaa dheengaddaa yoo dhageettan miidiyaa irratti soo kanumaan wal qabatee yoo jabaate qeerroo hedduu leenjii adda addaatii fi gosoota ittiin argitee uummata hawaasa Oromoo hubachiisan barnoota adda addaa kennamaafii jira. Woboon akka malee jabaatee jira. Biyya alaatittis guyyaa kaleessaa gargaarsa cimaatu godhameef biyya Minisootatti jechuudha Ameerikaa keessatti. So woboo bira dhaabbachuun hawaasa keenyarraa baay'ee baratamaa ta'aa jira. Baay'ee kabajaa guddaan argamaafii jira jechuudha. Kanaaf ammas woboo bira dhaabbadhaa. Woboon haala ajaa'ibsiisaa ta'een injifannoo ciccimaan argisiisuuf deema. Waan biraa dhiisatti woboon jechuudha yoo akkanumatti jiraate Oromoo kabachiisa jiraata. Akkanumatti osoo lolli maaliif? ABO jireedha diinni garbiraati Oromoon tuffatu. Hin dabbaru amma Amaarri oona gaalloo ama jetti wannoon Oromoo oona gaalloo jetti hafuur takka hin sodaatti. Yoo garuu jarri hin jirre amma fakkeenya bodoo callimni akka duraanii sana OPDO qofa taanee hafne Oromoon humna hin qabdu jedhanii mataan isii waan wayyaaneen mataan isii sababa oona gagammaa Oromiyaa seenuu didde silaa qaata seente doo akka Affaar hin seenten qaata as ceeti ture. Garuu immoo jara kana waan sodaan keessa jiruuf oona gaallee wanni jedhamu wayii waan jiruuf humna hidhate waan ta'eef gaappi jedhanii dhaabbatanii jechuudha. Kanaaf ABO'n haa jabeeffamuu isiniin jenna. Kanuma isinii dhaamaa dhuma irratti daawwattu hordoftoota keenya artist Jaakii Gosee sirba afaan Oromoo fidaa jiru irratti namoonni hedduun qeeqanii jira kenna akkana. Ormi gaafa nu afaan keenya guddisuuf yookaan waan keenya fidatee dhufe haamilee toruu qabna. Afaan keenya akkamitti guddate yoo nu haamilee itti horre namni beekamaan akkanaa kun afaan Oromoo sirbe haamilee dhaa'uufii qabna. Diinni dhufee akkuma afaan alagaatti fiinusan afaan keenyatti haa fiigan. Haa baratan. Oromoon sirbi isaanii akkana jedhanii namoonni birarree akka sirba kanatti seenan taasisaa jechuudha. Kanaaf haamileen jajjabeeffamuu qaba. Diina dhufeetiin afaan keenya sirbee harka dha'uufii qabna dirqama. Maaliif afaan keenyanu maaliif afaan hambaa sirbitachaa jirraami? Ambiyoon nuti dhufe garuu hin simanna, hin hammanna. Waan biraan goonu fi bar haamilee jabeessinee akka namni birallee haamiree horatee gara Oromootti hiqu jechuudha. Fakkeenyaaf sirbi isaa kun dhufee odoo namni miliyoonni 10 ilaale namni hunduu sirba afaan Oromoo cimaa dhadhee fiigee Oromootti dhufa. Kanaaf argitanii fakkeenyaaf ana sonaa ta'e ani reediin afaan Ingiliffaatiin haasa'uu barbaada. Afaan Arabiitiin haasa'uu barbaada. Maaliif? Afaan guddaadha addunyaan kun kan ittiin dhageettu. Afaan tokkoffaan Ingiliffaa lammaffaan afaan Arabiiti. Addunyaan guutuuna kana dhaga'u ergaa kana dabarfatuu barbaada. So afaan kennallee afaan addunyaa waa gochuudhaaf lammiilee biraa namoota afaan biraa haasaansan gaafa afaan kenna fudhachiifne haamilee itti horree nullee haamilee nutti horaa jechuudha. Kanaaf sirbi Jaakii inumaayyuu xiiqii ilaaluu qabnaa. Oromoon daziinoonde Oromoon akkanaa jedhee akka ajaa'ibsiifatan. Oromoon akkanaa jedhee akka artistiin birallee dhufee sirbu. Maal artistoonni kenna afaan Tigree sirbaan jiranii afaan Amaariffaa sirbaan jiranii Oromoon maaliif? Afaan sun guddaa waan ta'eef kennallee guddisuuf alagaa ofitti yaamuu qabna. Fakkeenya alagaa biraatillee ta'a jechuudha. So qeequu osoo hin ta'in aartii Oromoo akka guddatuuf jecha waan hojiin hojjeterratti aartii san yoo balleesse sirriidhaan qeenya. Garuu bareechee dhufee sirbaa tokko yoo nu baase arganneeti afaan hambaatu dhaggeeffataarra Ingiliffa ka hii kan beekne dhaggeeffataarra Faranjii ka hii kan beekne dhaggeeffataarra Araba ka hii kan beekne dhaggeeffataa jira. Isinii galee kanaaf kun waan jajjabeeffamudha. Argitee? Kanuma isinii dhaama waa'ee Teedii Afroo tokkollee jira. Waa'ee Teedii Afroo sunillee nuni ilaallatu. Gondar Yuunivarsiitiin Gondar doktorummaa kenneef maal rakkoo qaba yuunivarsiitii kennaa miti. Oromoon kenneef Jimman kenneef hawaasan Asallaa yookaan Naqamteen kenneef maal rakkoo qaba.
dhiisaa bira kutaa waan akkanaatu fadhaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabnu kana fakkaata. Reedii Adam Tube namoonni chaanaalii kiyya Afaarii Ataataa subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Video keenya like gochuun raafatina nagayaan naa tura.